Ashama daawwattoota keenyaa fi hordoftoota chaanaala Khadiir Haramayaa. Har'a akkuma agartan torbaan lama dura gurbaa Ali Boonaa jaan masalaarraa gurbaa gabaabaa san Ali dheeraa jennee baafnee fi amma gaa wanni isinii qabannee as dhiyaannee amma magaalaa Hirnaatti mul'anna. Magaalaa Hirnaa kanatti Hamdiyaa eenyuti? Hamdiyaa Ayyuubishee isii hojii walagarree Khaadiraamaa takkaa fi lama dalaynee jirra. Amma gaafii isii hojiin goonu waa'ee meegaa jireenya isiitii fi waa'ee akkaataa jiruu isii irraa gaafanna. Duraan dursee maqaa keetii eenyu? Hamdiyaa. Hamdiyaa eenyu? Hamdiyaa Ayyuubishee. Hamdiyaa Ayyuubishee. Eessa dhalattee ati? Hirnuma kana. Magaalaa Hirnaa? Okay. Mee amma waniin gaafii si gaafadhu keessaa ati amma warra keessaniif tan maayyiiti moo misa hangafa? Ta maayyiiti. Maayyiitii jechuudha. Okay. Umriin tee meeqa mee? Umriin biyya amma 16. Amma 16? Ayyee barnoota ilaa meeqaa marattee jirti? Barnoota ilaa 8. Ilaa 8? Ayyee amma ati mee yeroo takka takka gaama magaalaa Hirnaa tana keessatti mee ati nama dhalaa kan qiyaasa keetitti amma moo gabaabina kee kanaa wajjin wal qixaa ni jiraas? Hin agarree kennaan uummata lameen malee. Uummanni lameen eenyu fi eenyu maqaan isaanii? Hassanii fi Qaalicha Masalaa san. Qaalicha Masalaa Ali Khaadiraamaa hojii dalaine san? Isaa fi Hassan? Sanumaan agarree mana hin agarre. Okay. Tana dura ati amman tana amma isaanii wajjin dheengadda jechuu diraamaa yeroo ni dalaine jenna magaalaa tana keessatti yeroo wajjin dalaine jennee ani si fidee dhufe san isaan sanii wajjin intalagu maaliif jettee Hamdiyaa? Intalaguun sodaadha. Maaliif sodaatta? Akkanumatti sodaadha. Maaliif qaamee anaa wajjin dalay deemii sodaanne? Isaan maalirraa sodaatta? Bakka namni nama fagguraan jaa bakka anis sodaadha isaan cinaa dhaabbachuu. Isaanis akkasuma jaanii bara? Egaa beetee nama kanaas qalbii cabaa beetee tanaaf. Nama kamii qalbii cabdi? Amma tanaa hogiseen cinaa dhaabbate namni naarrasaa siin jaanii bakka gaggabaabaan hojii deeman jaanii jeetiin sodaadha hundaa'u. Malee waan biraatiif miti? Waan biraatiif. Ayi antanii si gaafadhu namni beetee gabaabbatus dheeratus ka'uumu rabbi waamiifi? Bakka magaalaan tun akkanuma bakka. Nama amma gabaabina kee kanaan amma ati si arrabsu ni jira? Jiru kina udduun akkasitti. Namni qalbii si cabse ni jira mee nama ati beektu keessaa namni si arrabse ati aartee arrabsite? Bakka namni tokko tokko sunuma jira gisee bakka ololles koola arrabsuunis ni jira bakka arrabu maanaan arrabsan. Dalagaa rabbi seenanii? Ati guusan duuba akkam jettee hedduu aartamu akkam fiteeti? Ni naaragaa bakka maal godhu dandare? Maal jettee mee akkamii aartaa jireenya kee kana keessatti ati dhalachuu kee kanaaf jecha obboleeyyan kee guutuun warri hojii dhadheeraadhaan isaan? Hundinuu dhadheera. Nama bichaadhaan. Ati jechuun gabaabina kee ammaan tana uumama kee kanaa wajjin fitti hedduu finni qaanfattaame haqa rabbi. Fittiin qaanfattu bakka ani gisee namni bakka mooraala kayyatu qabeete ni naaraasi bakka akkuma ta'een dabalee. Jechuun hedduu takka gartee gisee ilaaltu jechuun namni bar gisee amma dubartii tokko ni jiranii biree dubara. Yaa shamarran ni jira bara magaalaa keessaas. Yaa shamarran kana gisee ilaalte akka isaanii silaan rabbiin maana godhi maa kan na godhi jettee fi yaaddee ni beektaati? Ni yaada gaa'e. Ayyee. Silaa akka isaanii kana na dheeressi na gabaabsu baatee ni jira. Gisee takka bakka gisee namni ka'ee bakka biyya biraa fa'aa deeme. Bakka fitin ni yaadaanis. Akkamittiin akka namaa kanatti hin deemne jeetiin fittaamilee wanti jira. Eessa fa'aadha deemu feetame silaamma? Bakka akkuma namni biyya hunda deemu beete. Eessa fakkeenyaaf akkam eessaa fi eessa? Bakka Diradaas bakka waa Jijjigeettaa Harar jettaa hunda bakka. Isaan gisee deeman dalagaaf deemanii dalagachuuf waan addaa? Anis maaliifin akka namaa kanatti hin dalagannee? Hayyee dalagaa amma ni dalagadha jettee amma takkaa eegaa hammana keessee jirtu dalagaa ni dalagadha jettee yaaddee ni beektaa? Walla itti yaadaa kin namni nannaquu hin jaaha manuma namaa kanaa gisee namni bakka Jijjigafaa gisee deemu bakka anis maaliif dhiiroo namni kun na jaalataa hin jaalatu jeetiin itti ilaalee bakka dansee san jeetu maanta bakka. Okay. Kutaa meeqa qaraatee jirtaati? 8. 8 xumurtee jechuudha? Xumuree gin maatiriikii wanti hin furanne idduutti hin dhaafe. Okay. Saniifuu hedduu tokko jechuu bakka ati akka namaatti silaatis qabbaatee waan takka bikka dalagattullee dalagaa tarattillee hamilee si caba jechuudha. Ayyee haadhaa fi abbaan kee ni jirani? Hin jiran du'anii jiran. Isan lachuu? Eenyu kasi jiraachisu amma ati kana dalagattee nyaattu miidha akka eenyu kasi jiraachisu? Obboleettiitiif iftuu. Iftuu.
Sirra guddoo isin. Narra guddoodha. Narra guddoodha isin nu jiraachisaa isin nu dalagee nu fida. Ati ammaan tana jechuun waan hojjettee humnaan buluu hin dandeessu jechuu akka namaatti. Nan da'u. Nan da'u. Ilaa irraa hojjettee hin beektu hojii. Waan akka hojjettee hin beeku obboleettuma xiyyaa na jiraachisa. Obboleettuma teetti si jiraachisaa jechuudha. Waan uffattu waan dibattu waan dhalaadha amma ati intala dubaraati mayi. Eegaa intala dubaraa takka bar. Maal gaa waan kana hunda waan hedduu si barbaachisuu danda'a akkami harkattare. Bakka obboleettuma xiyyaa waan hundi naa bita. Waa'ee na fudhisiisumaan naa bita giseen jedha namaaf bitti. Okay. Jidduutti yookaan haa jennu jidduutti namni gaabeetee intala dubaraa tana namni bara gisee dubara gee amma ati bara intala dubaraa taate bar. Eegaa jidduutti amma namni dhufee jaalala si jaalate hin jiru amma as keessatti. Tokko hin jiru. Namni moo? Tokko illee ka jaalatte amma ammoo ka si jaalatee si fuudhu amma waa illaan isin fuudha jee hin jiru. Hin jiru. Hin jiru. Wallahi. Wallahi hin jiru. Ganaa if duraafoo akkam jette? If duraaf ganaa kaayoo rabbi fidee beektee ittuma laalaha. Eegaa namni tokko ni jechuun rabbiif jecha mee ka si fuudhu yoo harkatte akkam jette? Bareedaa dhagaa bakka. Atiif kan taa rabbi jecha nama si fuudhu yoo harkatte? Wallahi. Wallahi. Hin diddu? Maaliif? Maaliif? Hin diddumi? Haya amma Ali Boonaa amma ammoo namnummaan gaggabaabaa yoo amma akka keetii yoo dhufee ni didda jechuun mitan. Eegaa. Mataan dhukkuba isaa yoo harkifataan dhukkuba maaliif mataan si dhukkubame maaliif hireedhaa bar qoodaa bar waan rabbi sii qoode ni diddaame. Waan isaanii kennu sodaa. Ayya kan ati amma jechuun ammaan tana haya ka isaan irratti qashoo dheeraa'oo. Ka isaan irratti qashoo ol dheeraa'oo. Bakka akkuma hireen fidee beete. Yoo isa fidee yoo hin jee bara gabaabuma san Ali dheeraa san Ali gabaabaa san yoo fidee yoo. Lakki isa neeru lakki. Maaliif neeru mee bar maali ta'a bar nuqumni yoo wajjin bultii qabatte sababni maali mee? Sababa ni sodaata haa sababa bakka. Inni ni si sodaata bargisee si argi. Egaa namni ni sodaa nu laalee beete yoo nu arrabsees. Naa si arrabsan nama sodaata moo rabbi sodaa rabbi si uume. Rabbi na uume. Rabbi tokkicha si uume. Namni hin beeku faatu. Namni akkasitti hin beeku faatu. Ayee haa taatu immoo dura sodaa rabbii qabaachuudha namni. Akkasuma kam? Amma gaa sodaa rabbii namni qabu namni quraana qara'u namni ibaadaa rabbii jiru namni salaatu namni ibaadaa rabbii sodaatu beer rabbii waa'ee rabbii ni beekaa bara rabbii uumee nama kana ni beekama akkam eegaa saniifuu ilmaan Oromoo kun rabbiif jecha bikka jiranirraa jechuu yoo haamee ati tanaa jechuu akka laalee harkutti dhugaan nama gargaarsa barbaachisu tokko isin harkeetiin jira mana keessanis laaleetiin jira. Namni ko isin yoo isin gargaarame nam takkallee taate nam lamallee taate yoo gama isaaniitiin gaamee si gargaaran akkam jettaati yaada keetitti. Akka haala bareedaa wanni ati atte gunti. Amma ati dalagattee jiraachuudhaaf dalagaa humnaa tana ol fuutee achi deemuudhaaf hedduu hin dandeessu na fakkaata. Laakiin ammoo waan akka masruufaa waan hin hojjettu jechuu. Dukkaana xixiqqoo takka amma ammoo waan bitattee akkatti teessee magaalaa hirnaa keessatti jechuu yoo kadaleeydee. Eegartee niiraa xiqqoo ni jira bara ittiin sosso'an yoo namni tokko jechuun rabbiif jecha jechuun siif kannee siif ergee ati maallaqa san harkattee waa hin hojjattee akka namaatti boontee ati galtee hangam takka ni feetaasan. Akka nama boonee galuu ni fadha dalagaddee. Hojjattee jechuudha. Ammaaf laakiin waan itti hojjettu maallaqa hin qabdu jechuudha. Hin qabu. Hin qabu. Yaas miskiina maal nukwanti bakka laaqana nukkooti iraata nukkooti fatara nukkooti bakka sanuma malee isumaan nu jiraachisa malee namni biraa wajjin jira. Sin jiraachisu hin jiru. Firoon qabdani? Firoon qabnu nuti. Karaa haadhaatiinis karaa abbaatiinis? Hin qabu. Wallahi. Wallahi hin qabu. Nam takka nama himata. Nam tokko. Isaan hundinuu akka himtetti obboleessa keetis du'ee jira. Warrummaan keessan kaanis haadha abbaan keetis du'anii jira. Bara deengaddaatti obboleessa kee. Okay. Dachii oo magaalaa hirnaa kana keessa dachii fi waan kana hin qabdani? Hin qabu. Waa takka illee? Waa takka hin qabu. Eegaa sanumaafuu daawwattoota keenya amma akka agartanitti nuti jechuu yeroo hundaa bikka takka ni deemnaa jechuu amma naannoo yeroo yaanu ilaa hirnaa kanatti wanni sababni irra dhufnes sababa nama addaa bade barbaadu irratti waan dhufne jecha sababa kana keessatti haa micciyoo tanaan wal agarree jechuu micciyoo tanaan yeroon harkee haa diraamaa takka uummata Oromootiif nu hojjiseen ta'e akkuma isin bohaartaniif gamanaan isin finne isii tana arkanne laakiin ammoo garuu namni tokko jechuu beeytee nama keenya nama hedduudha nama hedduu kana keessaa nam tokko nam lama sadi ta'e micciyoon tun obboleettiin isii narraa fagaattee aanaan micciyoo tana fidee as dhufe malee
obboleettii silaa fideetiin dhufa obboleettii guddoos kalee guyyaa guutuu isaan bira dhaqee arge wallahi siinjaa magaalaa tana keessa yeroo jiraatan jireenyuma isaan irraa jiraatan irraa nama rifachiisan baay'ee takka sanumaafuu waan ittiin dalagattee gartee isiin ittiin hojjettu waan akka gartee kuturaatis ta'e waanuma takka jechuu jimaa waan adda addaa baqqaatii dukkaanallee banattee waanuma takka waan mataa isii fakkaata ittiin hojjettee jiraattu yookaan namni keenya kan Oromoo kan viidiyoo kana daawwattan intala tana rabbiif jecha nam lama sadii isii if qabee isiif jecha isii tana gargaaree hedduu takkaan gammada bilbila isiidha achi jalatti isiniif keenya jechuu bilbiluma isii bilbiltanii direct bilbiltaniitti harkattan viidiyoo kana jala isiniif keenya saniifuu namni yoo si gargaare gaa namni Oromoo karabbi sodaatu jechuu yoo hojii itti hojjedhu jee si gargaare ani jechuu viidiyoon amma si waraabu kana viidiyoo kana si waraabeen hin deemaan gadiin dhiisa yeroon gadhiise hoo rabbiif jecha namni si gargaaru bilbila keessan isiniifin jala kaaya bilbilaan jala kaaya kana qabatanii namni kun bilbila kanaan isinii bilbila magaalaa jirtanitti isinii bilbilanii isin dubbisanii yeroo isin dubbisan waan isinii kannan san akkasitti irraa fudhattaa jechuu ana Hamdiyaadha jettan maqaa keemee Hamdiyaa guututti himiif Hamdiyaa Ayyuub ishee Hamdiyaa Ayyuub ishee okay kan ammoo ni qabdaa silaati akaawuntii buugaa ni qabda mataa keetii buugaa mataa keeyyan qabuun ganamaan baafadha maal fa'aa hojjechuu feetamee magaalaa tana keessatti bakka waan hunda hojjechuus ni barbaada yoo arkatte amma namni yoo amma maallaqa sii naqee siif kanne maal hojjettaa yoo siin jee si gaafate gaafii akkam deebistaaf maali wanni ati hojjechuu mataa kee keessa jiru bakka suuqiis ni banaa bakka shaayii bunnaas karaarra ni banaa hoteelaas banachuu ni fadha akka ni haayyatti eewwa amma akka afaan siitirraa dhageessanitti Hamdiyaan teenya maal jechuu jirti dhugaadha ani arkeetiin jira bira goree laaleetiin jira warra isaaniitis tokko firaas hin qaban namaas hin qaban obboleeyyan hin qaban obboleettii guddoo ta isaan lameen jiraachiftu obboleeyyan sii lama takkanumaa ilmoo qabdi jaarsisii barana irraa du'e baatii 7 motora oofa magaalaa irnaa keessatti irraa du'e isiin tun jechuu amma maal hojjettee jiraachuu feeta yeroo jennuun bunallee dhaabee iddoo bunaa laalbarraa daafaa kitiliifaa kursii irra ta'an birciqqoo waan kana ammaan tana namni tokko jechuu addunyaa qabattee teessaa yaa ilma Oromoo biyya feete teessullee addunyaa qabattee teessaa maallaqa ni qabda hangam jabaattullee irra wayyaadha isiirra maallaqa keetirraa yoo baafatte zakkaadhaati nama kanaaf baafattee namni kun yoo barraadaa fi buna waan ittiin dalagatu kursii fi waan adda addaa yoo isiin maallaqa kana arkatte akka ittiin dalagachuu feetu kun asumaan ni dhageessa yoo waan kana gootaniif bilbila mataa isii achirraan isin haa bilbila isiitiin bilbila dubbisa rabbiif jecha gargaara nuti jidduutti tanaan isinii dhufnaa jechuu tun amma waan xiqqoo nama tokkoo fi lamarraa waan namni gargaaru jechuu dalagachuun fadhaa jireenyuma kiyya keessattuu jechuu jirti kadhattee nyaattu micoon tun ni sodaatti dalagaa mana namaa yoon deemee dalagee ni sodaadhaa jetti maaliif akka namaa dhaabbadhee bikka san yoon dalagaa san dhaqees na naquu dhabu mala namni asii bee diree dhawaa jijjiga bikkayyuu deema anis akka duburaatti yoon deeme dalagaa nan naqan jettee hamilee isii cabxee mana keessa waan jirtu jecha isii tana gamanumaan gargaaraa akkasii miree akkasuma eka saniifuu irra deebiifme waan hojjechuu feetu kana dirree godhiifme bakka suuqii faa mana hoteelaa faa buna banachuu karaa irratti hangam takka maallayni san maallayni bakka xiqqishoo baay'ee hodduudha beektee kursii kanaas bitachuufas meeqani taa'amee fakkeenyaaf bakka ni akka mataa kiyyaa keessatti hodduudha meeqa gimmitiidhaan ati maallaqa irratti hin beektu gimmitiidhaan kaatakkaa gaafadheen beeku gaa magaalaa dhaqee beekte hanga qarshii 50 gaa akkaanuma kaagaasanii olittis bootaan kireeffattaa mire bootaa kizee kireeffattee booda kursii irratti taa'anii barbaachisa sanii olitti barbaachisa kursii san booda barraadaa bunaatii fi kitilii bituu fi waa hunda barbaachisa achi booda kiraaf irraa kafalu ati alaa kullee waan rabbiin siif qoode ilmi namaa ni beeka namayyuu waan rabbiin itti kannee sii kanne waan harkatterraa isaanis ana Hamdiyaa akkanaati Khadiira Ramaa akkana na dubbisee jettee galatoonfattee waan sii kannaan akkasitti irraa fudhadhu galata galchitaaf jechuu akkasitti gaa daawwattoota keenya sagantaan teenya guyyaa irraa gaahirraa keessatti haajaa biraatiif dhaminullee Hamdiyaa tana akkuma laaltanii agartanii tana booda amma isii kaatee dhaabbattuuf viidiyoo isiniifin waraaba deemisa siitis dhaabbina siitis waa hunda si asumaan laaltan nuuf galatoomaa nagatti galatooma kunoogaa akkuma laaltanii agartanii
uumaan rabbii dheeraa fi gabaabaa bareedaa fi fokkotaa hin qabu. Rabbiin nama uuma. Sanumaafuu hojjettee galuudhaaf sodaa waan qabduuf barraadaa fi waan akka kursii iddoo tokko barbaadattee jiraachuudhaaf fadhii waan qabduuf hojjettee haa jiraattu. Nuuf gargaaraa. Galatooma.